Jira jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechaa hordoftoota kiyya. Ani nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechaa hordoftoota kiyya. Har'a egaa wanta nama gaddisiisus wanta nama gammachiisus miti wal keessa wanti inni isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Maal seetanii egaa akkuma samuuna duraa tokko jechuudha argitanii paaspoortii kiyya abbaan miliyoona jalaa kukkutee ture isiniin jedhee jira. Akkasumas immooyyuu deebi'ee immooyyuu naa baasii jira jechuudha. Naaf haaromsamee jira paaspoortiin kiyya baay'ee tokko gammadeetiin ture. Amma immoo ergadhee as deebi'ee jechuudha. Ergan as deebi'etti egaa akka carraa ta'ee jalqaba osoo meedikaala hin galiin laallamuu qabaa jedhee tanan meedikaala osoo hin seeniin karaa laallamuutti deeme jechuudha. Innis maaliin laallamaa fincaan jechuudha. Yeroo baay'ee shamarroonni egaa fincaan kan laallamnu fincaanii fi dhiigaa akkasumas raajiidha meedikaala irrattis sanuma. Garuu ani duraan dursee ergadhee ka'ee tanan osoo meedikaalaaf hin qophaa'in meedikaalaaf hin qophaa'aa jira jechuudhaaf osoo hin ayyaayimiin deemuu qabaa jedhee tanan murteessee maaliifi erga deemuuf ka'anii wantoota baay'ee nama barbaachisaa tokkoffaa garaatti baachuun nama barbaachisu qaamni namaa hundi qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Dhibee kamirraa bilisa ta'uu qabuu danda'a. Yoo akkas ta'uu baate immoo biyya namaa keessatti deemanii hojjechuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef rakkootu namarra gaha jechuudha. Kanuma ilaalchisee laallamuuf deeme jechuudha. Laallamuuf deemee gaafan jedhu egaa waan ani hin yaadne tokko jechuudha. Wanti ani hin ta'a ammatti na barbaachisa jedhee hin yaadin tokko narra gahee jira jechuudha. Innis maalidha? Egaa sadaffaa jechuudha. Sadaffaa garaadha qabaachuu kooti kan natti himame kana amma abbaan miliyoon hin dhageenye jechuudha. Haga ammaatitti hin dhageenye samuunas kanumaaf jecha xinnoo ishii miidiyaarraa fagaadhe abbaan miliyoon hin dhageenye. Amma gaafa kana dhagahu baay'ee tokko jechuudha. Indallana jedhee tanan yaada maaliifi tokkoffaa irratti yeroo duraa hin deemtu jedhee na dhowwaa ture akkuma argitan jechuudha. Wanta ani qabu hundaayyuu na jalaa fafaalessee ture jechuudha. Deemtu jedhee to'i. Lammata irratti immoo annan deema. Erga nan deema maaliifin taa'a deemetiin hojjedha deemetiin wanta na hanqate guuttadha jedhee dirqamsiisee jechuudha. Paaspoortii kiyyas akka inni naaf sirreessu achumaanillee wanti hundumtuu akkanaaf sirreessu maallaqa isaa baasee maallaqa hagan hin jedhamne baasii jechuudha. Maallaqni inni baase waan horii tokko bituu danda'u jechuudha. Sangaa tokkooti jechuudha. Kana hunda inni fixee gaafan ani waan akkanaatitu na mudate waan akkanaatitu narratti argamee akkaman godha gaafan jedheeni baay'ee akka dallanu kun waan nama sodaachisu waan nama shakkisiisuu miti jechuudha. Baay'uma sodaachaa jira. Waan hin godhus dhabeen jira jechuudha. Amma sa'aatii kanatti egaamee maallaan jettuu isinii hordoftoonni kiyya warri na jaalattanii natti himaayi. Warri na jibbitanis waan isinitti fakkaatinaan jedhaayi. Garuu ani ofittiin aaree jira jechuudha. Ofittis nan aaree yaaddoo keessas nan jira jechuudha. Yaaddoo guddaa yaaddoo hagana hin jedhamne keessan jira waan ta'eef maal gochuutu narra jiraata isiniin jedha hordoftoota biyya kanarra hin jira. Egaa osoo hin yaadatiin kun immoo osoo hin yaadatiin osoo hin ta'a jedheetullee ittiin karoorsiin haa ta'ullee osoo hin jedhin an ammatti hin barbaanne jechuudha. Akkuma argitan kunillee xiqqoodha. Isaayyuu kun jireenyi biraan oofaa jirti jechuudha. Isinii galee namni gaafa bira taa'ee guddisiin gaafa jireenyi argitanii ulfaatu waanuma kanaatu namatti hin ibsu jechuudha. Garuu immoo
ta'ee jira wanti ta'ee akkaman godhaa akkamittiin abbaa miliyoonitti himee amansiisaa maal naan jedhaa. Egaa kun yaaddoo kooti. Anis yaaddoo akkanaatirra jira. Mee maal naan jettuu isiniin jedha waanan godhu wallaalee nan hafamoo nan deemamoo yoon deeme akkamittan deemaa yoon hafes immoo akkamitti maallaqa kana hunda isa baasisiise hafuun koo akkamitti danda'ama isiniin jedha. Baay'een cinqamee jira. Kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa isiniin jedha baay'uma tokkoon ofitti aaree. Egaa wanta isaati waan hin ta'a jedhamee yaadamne yeroo baay'ee jechuudha. Haawwoleen keenya osoo harkarraan buufatiin kan garaatti baatan bara durii keessa darbeeyyu suni garuu har'atti immooyyuu ana nan mudatee jira jechuudha. Edaa isaanis rakkatan taasaa osoo hin yaadatiin osoo waan akkanaa jedhameetuma hin yaadame deemeetuma laallameetuma garaadhaa qabda gaafa naan jedhanii gammachuus ilmoon kennaadha beekaa ilmoon kennaa rabbiiti wanti godhan jiru garuuti immoo akkamin akka godhuu maallaqa kana hunda baasee nan hafamoo akoon hafe akkamittan hafa jalqaba duraa hafi jennaan hafi jedhee waan san hunda na jalaa faallessee jira jechuudha. Inni ani immooyyuu nan deema jedhee dideetiniin wanta hundaa maallaqa san guutuu isa baasisiisee amma immoo yoon kana jedhuun maal naan jedhamee waan inni naan jedhu kanuma waliin laallu ta'a. Ani waan inni naan jedhu yeroo tokko viidiyoo irratti gaafa inni hojii hin jirre wayii yaa inni hojii dhafi malee jechuudha. Silaa ittan himaa ammoo gaafa inni hojiidhaa galee tarii namni dadhabee gala ganamas immoo yoon itti himu ganamas inni hojii isaatiif miidhama. Gargar immoo dadhabee galaa wanta akkanaa jechuun baay'ee ulfaata. Osoo rakkoon qabu osoo taa'eetii ta'ee osoo paaspoortii koo ergachuu baadhee ta'ee osoo deemichaaf ka'uu baadheetii rakkoon qabu jechuudha. Kuni kennaadha. Erga Waaqayyo nuuf kenne immoo guddisna. Mee amma immoo akkam naan jedha laata maal naan jedha. Kana walumaan laallaa hordoftoota kiyyaa ani ammaaf baay'uman miira hin taane keessan jira jechuudha. Amma miira gaddaa wal makee miira gammachuus hin jedhamu gaddas hin jedhamu waanuma miiruma kiyyaa wallaale jechuudha. Amma sa'aatii kanatti kana fakkaata isinii waan isin naan jettanis nan laalaa waan abbaa miliyoon naan jedhu immoo waan naan lolu natti fakkaata dhugaa yoon dubbadhe maaliif erga hin deemne maallaqa hunda na baasiste paaspoortii na baasisiiste maaliif waan baay'eetti baasii garagaraatti nagatte naan jechuun isaa kan oolu mee maallaqa naan jedhu wal viidiyoo lammataatiin walitti deebina qoraan